master killer. Master plan is a 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 master killer. We demand the reversal. 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 We demand the reversal of implementation. We demand the reversal of implementation. We demand the reversal of implementation. Gama tokkoon fincila diddaa gabrummaa bartoonni Oromoo haala qindaawaa ta'een guutummaa Oromiyaatti geggeessaa jiranuuf deeggarsa isaa agarsiisuuf karaa biraatiin immoo gochaa gara jabinaa mootummaan Itoophiyaa bartoota Oromoo kan irratti fudhachaa jiru balaaleffachuuf hawaasni Oromoo magaalaa Torontoof naannawaa ishee guyyaa har'aa hiriira bahee oolee jira. Hawaasota Oromoo biyyoota ambaa magaalota garagaraatti hiriira wal fakkaataa geggeeffataa oolanitti dabalamuun jechaadha. Hiriirri hawaasa Oromoo inni magaalaa Torontoo kun Oromoota magaalaa Torontoo qofa otoo hin taane magaalota naannawaa Torontoo jiranu kanneen kiiloomeetira 400 fagaatanii jiranu irraallee kan dhufan Oromoota hedduu walitti kan fidee ture. Bakka bu'aa hawaasa Oromoo magaalaa Torontoof naannawaa ishee kan ta'an obbo Abdul Hamid Ammee haala hiriira kana ibsa gabaabaa kanuuf kennan gaafanneerra. Obbo Abdul Hamid Ammee bakka bu'aa hawaasa Oromoo magaalaa Torontoof naannawaa ishee hiriirri har'a geggeeffame kun Oromoota eessa walitti fideerame Torontoodhaa ala eessa dhufaniiru? Duraansee hiree naa kan dhitee gaafii tana gaafachuu gadiif galata qabda. Oromoonni Torontoo qofarraa hin dhufne sa'aa 5 warra deemee Ottawarraa dhufeetu jira. Hamilton irraa namni dhufee sa'aa takka asirraa fageenyi ammallee Waterloo naannoo Waterloo'aa dhufan dhugumatti naannoo magaalaa Torontoo Oromoonni jiraatan bakka adda addaa irraa dhufanii akkasii qooda fudhatan jechuu hin danda'a har'a. Akka quba qabnutti hiriirri har'aa kun Amerikaa kaabaa, Kanaadaa fi Yuunaayitid Steets keessa Awurooppaallee magaalota garagaraatti yeroo tokko guyyaa tokko akka godhamutti geggeeffamee jira. Kun maaliif barbaachise? Kuni wanni barbaachiseef wanni murteessaan guddaan sagalee ummata keenyaa warra biyya jiru kana sagalee isaanii dhageessuudhaaf guyyaa tokko addunyaa hundi haala biyya keenya keessa jiru ummata lafa isaaniirraa buqqaasanii barattoota seera alatti seera addunyaarraa alatti ajjeechaadhaan takkaawwa ajjeessuudhaan waan mootummaan wayyaaneetti jirtu kana saaxil baasuuf. Hagamii bakka gajeetu akeekni hiriira har'aa kun? Dhugatti har'a haalli baay'ee bareedaadha. Guyyaa hojii tahee akkasuma hojjennu namni dilli kun bahuun murannoo uummanni keenya qabu dirmachuu warra biyya keessatti wayyaan miidhaa jirtu barattoota tahuu manguddoota tahuu qotee bultoota tahuu walumaa galatti isaan wajjin dhaabbachuudhaaf bahuun kun baay'ee nama gammachiisa, hedduu nama gammachiisa. Hiriirri akkasii kun gam tokkoon mootummoota biyya alaa kanatti gamee uummata dhageessuudhaan alatti uummata biyya jiruufis immoo dhaamsa qabdi. Dhaamsa akkamii qabdis nama uummata biyya jiru kanaaf warra afaan qawwee jala jiru kanaaf? Kuni laafaadha. Uummanni wanni sadarkaa tana ga'eef tan dura bilchina harkitee siyaasaatiin namni keenya wayyaa'uutu harkitee bakka tanaan ga'e. Lammaffaa miidhaa mootummaa wayyaanee uummata keenya irratti gahaa jirtu barattoota irratti akkuma reefu jedhee warra harkitee naannawaa Finfinnee qubatu lafa isaanii harkitee saamuudhaan gurguruudhaan waan adda addaa irratti waan godhaa jirti. Kanaafuu qabsoon amma isaan jalqaban kun qabsoo gargaaramuu qabu ittis fufuu qaban qabsoonii wanni hundi argama. Kanaaf kuni harkitee mamii takka illee hin qabnu akka harkitee guyyaa tokko injifannee waan akeekkanne kana akka bakkaan geenyu kuni mamii takka illee hin qabu hangama kiyyaan. Yaada keessanii baay'ee galatooma. Isinillee galatoomaa hiree kana naa kennu keessaniif. We need peace. We need justice. We are the voice for the Oromo students. We are the voice for the Oromo students. Hiriirri hawaasa Oromoo magaalaa Torontoof naannawaa ishee mana maree yookaan caffee mootummaa Ontario fuulduratti jalqabe kun
karaa gurguddoo tokko tokko naanna'uudhaan waajjiroota murteessoo ta'an tokko tokko fuuldura dhaabbachuudhaan mormii isaa dhageessaa erga oolee booda naannawee waajjira yookaan mana maree mootummaa Ontario kana fuulduratti xumurameera. Oromoonni tokko tokko haala yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru kana malees immoo ga'ee hawaasonni Oromoo biyyoota ambaa jira kun taphachuu danda'an ilaalchisanii yaadanuu kennaniiru. Otawaarraa dhuftan miti? Otawaarraa nan dhufe. Maaltu sin fide otawaarraa amma karaa kana hundaa deemtanii dhufuu maaltu sin namaati? Otawaarraa nu fide waamicha Oromoon hadha biyya alaa jiru hundi ol ga'eetiin hiriira nagaa akka wayyaana irratti bahu ijoollee keenya akka fixan kan jedhu kana hiriira sanii koominitiin Oromoo akka alaa jiru hundi walitti bahee hadha akka hiriira kanarratti argamu kan jedhu na fide. Gama keessanii beemee dhaamsa maalii qabdure warra mootummoota biyya ambaa kanaaf? Anamma mootummaaf odoo hin taane uummata keenya ka Oromoo hachi biyya sanitti hodhaansoo qabaa jiru, ka du'aa jiru, ka reeffa isaa awwaalataa jiru, reeffa keessan awwaalatanii manatti hin galinaa, jabaadhaa, wal jabeessaa, mala dhaadhaa, mala keessanii socho'aa. Akka naannoo keessanitti socho'aati diina ofirraa dhaabaa. Kanaan durallee diinni yeroo baay'ee akka itti nu mo'ate dubbii jalqabnee kunnaa bara Iyyaasuullee bara Maccaaftuu Lamaallee bara amma Mangistuu Hayilamaariyaamillee akkanumatti sirbaa turree akkanumatti ajjeesaa turree nu harkaa fudhatanii diina of keessa seensinaati ofii aadaa keessanii seera keessanii wal ijaaraati ijoollee keessan dubara dhiira odoo hin jenne bira dhaabadhaati waliin du'aa duuti oolaan jirtu hadhallee afnu borullee maduuna akaakayyuun kennallee du'e abbaan kennallee du'e nullee akkasanitti waa sochoona jenneetti baqannee biyya alaa keessatti du'arra jirraa du'a kanarraa nu hambisaa salphina kanarraa nu hambisaa. Isa biyya ambaa kanaaf hawaasa Oromoo biyya ambaa jiru kanaaf dhaamsa maalii qabdi? Hawaasni Oromoo biyya ambaa jirru haga dandeenyuun dandeettii sammuutiin dandeettii maallaqaatiin dandeettii biyya alaatitti nama mootummaatitti iyyachuun waan jirruun ol tuttuquu dhiifnee maqaa ol xureessuu dhiifnee tokko taanee hiyyeessa keenya dureessa keenya wallaalaa keenya ol gorfataa waliin haa deemnu. Warri ala jirullee warri biyya keessa jirullee nama gadoon hadha baanu hin jiru Oromoo irratti Oromoon horaa qabatu holaa danda'u yoo hol dandeenye bakka tokko geenna. Akkuma baay'anneen badiin baay'eellee jiraachuu danda'a bishaan baay'eellee jiraachuu danda'a ummanni waan inni dadhabu hin qabu ummanni galaanaa hola manaa waliin hojjedhaa jabaadhaan jedhaan. Yaada keessanii baay'ee galatooma. Galatoomatis. Aadde Urji haadholiin Oromoo ijoollee awwaalaa jiru. Akka haadha ijoolleetti dhaamsa maalii qabduuf? Ani dhaamsinii nan qabuu fi haawwan Oromootiifis dhaamsinii nan qabuu fi dhaamsuma akka isaan jajjabaatan Khaysahu awwaalcha dheengadda Baqqalaadhaa akka agarreelletti yuutuubii irratti Baqqalaan Jeenaa abbaan haati Baqqalaa dhaltee Jeena nuti obboleeyyan kee waa hundumaanuu rabbi kadhaanis isin bira jirra rabbi si haa jajjabeessu akka haadha takkaatitti anis ilmaan waan hin qabuuf jecha ammoo Baqqalaan har'aan tana hin duune Baqqalaani waan seenaa yirti ammaan dura Jeenonni obboleeyyan keenya karaa taraaranii deeman san Baqqalaanis har'aan tana irratti dabalee jechuudha. Tanaaf jecha haadha Baqqalaadhaa haadha obboleeyyan keenya haadha ilmaan keenya ka du'e hundinuu ilmaan keessaniifillee rabbi rahmata haa godhu 8 jannataa haa kennuu fi ammoo ijoolleen akkasii ni duute jechuun inumaatu karaa kiyyaatiin dhorkaadha. Maaliif yoo jette duutii nama fiitiis fumaa hin godhin halloo jiituu irratti warra du'eetutu du'e warra jiran du'e nuti malee warri akka ijoollee sanii hin duune wanni inni naannoo warra biyya jiruuf dhaamu takkittiin. Har'aan tana ijoolleen barattoonni wanni ka'anii fi akkuma obboleeyyan keenya dur har'a barattoota kana dhaleetti barattoonni kunis jenereeshinitti aanuu fi fakkii ta'uudhaaf kan dhumuu ni danda'an ammoo maaltu boodarra aanaa boodarra bilisummaa jira waan bilisummaaf jiru jettu jecha muuvimentii kana ijoollee qofarratti hin dhiisinaadha. Ijoolleen dantaa isaaniitiif ittiin jirtu dantaa ilmaan keenyaatiif ittiin jirti warri daldalaadha warri biizinasa qabu warri poolitikaa keessa jiru ammaan tana Tigree sodaattanii jirtan boruu seenaan isinitti gaafatti har'a seenaa teessan tolchuu qabdan wanni isin hin jiru.
maaliif isinis ilmaan qabdan ilmaanuma akka haadha baqqalaatiif jalaa qabdan isinis teessanirra dhaabaa laalaa jette Oromoon teetirra dhaabii laali naman jette Oromoon si galee gizee waa gootu. Ilaal warri biyya keessaa afaan qawwee jala jiru inni biyyaan ba'an garuu bilisummaa kana fakkaatu qaba kunoo yeroo fedhe ka fedhetti ba'ee waan fedhe gochuu dhaamsa akkamii qabdu. Ani dhaamsiniin qabuuf bileeyyan kiyya ka alaa jiru nuti warri biyya alaa jiru afaan takka taatanii amantii osoo hin jennee osoo ganda hin jennee osoo waa takka hin jennee nuti rakkoon teenya rakkoo sabaati malee lakkoo amantiitii miti tanaaf jecha har'a ibiddi Harariif qabate ilaa Jimmaa ka Jimmaa ilaa Arsii ilaa Wallaggaa ilaa Booranaa dachi Oromiyaa hunda ibiddi qabatee jira ibidda kana akkan dhaamsinee ibiddi kun balbalee haa boba'ee haa dhoowwu. Master killer. Master plan is a 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 master killer. We demand the reversal. 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 Arramaatu asitti sinfide. Har'a ijoollota keenya biyyatti waa'ee maaster pilaanii kanaa sirrii miti dhaabbatu saba keenya irraan buqqa'in jedhanii dubbatanii deebiin mootummaa biraa deebi'ee meeshaadhaan dhiiga dhangalaasanii ijoollee xinnoo ajjeesuun isaanii dhiibbaa akkasirratti geggeessuun isaan gaddisiisnaa iddoo kanatti argame. Iddoo kanatti kun sirrii miti dhaabbatu jechuudhaaf. Karaa tokkoon uummaticha amma afaan qawwee jalatti kufee jiru kanaaf ijoollee ol kaatee afaan qawwee dura jaajjaartu kana dhaamsa akkamii qabdu? Kanan jedhuuni kaayyoodhaaf dhaabbatanii kaayyoodhaaf duuni namni calluma jedhee iyyuu du'a kaayyoodhaaf sanam kanaafi kuni waan isaaniin itti gaaf tokko seenaan isaan yaadatudha malee waan isaan itti yeellaan miti kaayyoo guddaadhaaf. Kanaaf immoo kun immoo isaan duwwaa miti namoota baay'een duraan ta'an keessatti waan galmaanidha. Kaayyoo kanaaf dhaabbatanii dhugaa jaalalaan mul'isaa jiru. Sabi keenya ijoolleen keenya amma waa balleessaan jiran harka duwwaa dhaabbatanii dhugaadhaan harka isaanii maratanii dubbachaa jiru isa kana itti fufanii indaam imooshinaali miti yaada bishaataa itti jiru yaada bishaataa kanaan ammayyuu haa dubbatanii maatii gaddeef warri jalaa du'aniif jajjabina waaqayyo halaatu saba keenya waaqayyo jajjabeessu warra hospitaala miidhamanii jiran immoo jabaadhaan jedhaan waan gaarii hojjetanii hatanii miti nama rukutanii miti nagaadhaan utuu dubbataa jiraniiti kanaaf hajabaatanii sabi Oromoo addunyaa keessa jiru hundumtuu isaanii wajjiniin jira waan ta'eedhaaf kana garaalanii jedhe kasaan jajjabaatan dhaamsa dabarsaaf. Karaa tokkoon hawaasa guddaa bakka buutu isin waldaa kiristaana Oromoo naannoo kana karaa biraatiin immoo isintu miseensa waldaa guddaa hawaasa Oromoo naannoo kanaati. Hawaasota Oromoo biyya ambaa jiran kana warra walabummaa akkasii keessa jiran kana birmannaa fi iyya biyya keessaa kana dabarsanii dhageessuu irratti dhaamsa akkamii qabduuf? Eeyyee dhugaadha. Anammaa dura taa'aa waaldolii Kanaadaati. Kanaadaa keessa kan jiru hundumaatii fi kadeebees immoo kan addunyaa walii galaa taanaa dura taa'aadha. Kanaaf nuti amma iddoo hundumaatti xalaa dabarsineerra. Mootummoota biyya kana jiran, organizationii spirituaalii gurguddaa biyya kana jiran, biyya jechuun addunyaarra jiran kan hundumaatti dabarsineerra. Bilbilaa warra wajjin haasofne jira. Xalaa ittiin geenyeerra. Deebinee dhumayyuu immoo qaama mootummaa ambaasaaddaroota isaanii bakka bu'anii as jiran. Ameerikaa jiranii akkuma kana biyya kan jiranis yoo ta'e nuti akka kiristaanotaatti dhiiga dhangalaasuun dogoggora. Maaliif merguma chaartarii irra jiru konstituushinii irra jiru gaafataa jiru waan balleessan hin qaban. Mootummaan immoo paablik sarvantiidha. Sabi kun naa ta'a jennaan hojiirra oolcha naan ta'u jennaan hin dhiisa. Sabaaf hojjeta malee akka sagalee kitaabii keenya jedhutti sabarratti biteen hojjetu. Kanaafitu iyyuu isa kana nuti iddoo hundumaatti gaafa muddee 13 amma nuyi sanbata dhufu soomaaf kadhata addunyaatti labsineerra hin kadhannaa warra dhangala'ee warra miidhamee akka sabi keenya bakkee jiru kun horiidhaan bukkee dhaabbatu hundumasaa itti dhaamaa jirra gochuudhaaf immoo namni keenya ka'ee jira garuu iddoo hundumaatti immoo waggaa lamaarraas kana barreessinee deebii arganneerra asuma mootummaa isii biraayyuu hin hordofna karaa dogoggora dhuguma ijoollee nagaan baan kana gochuun dogoggora jedhaniiru amma immoo jabeessinee itti fufna egaa kanaaf kan inni jechuu barbaadu isa kanaadha inni kun jabaatee makkatti fufuudha jechuu kooti. Dhuba Masgabuu yaada keessanii baay'ee galatooma. Anis galatoomaan jedha. We need peace. We need justice. We are the voice for the Oromo students. We are the voice for the Oromo students. Obbo Raayyaa Caalaa siyaasni faaraa miti
keessaa qabsoon bilisummaa Oromoo haalaan beektu haala amma biyya keessaa jiru torban lama sidan darban kana mul'achaa tures hordofaa turtan jeen amana keessaa dargaggoonni Oromoo daangaa amma daangaa tol kaasanii diina dura dhaabbachuun kun waa'ee qabsoo kanaa maal agarsiisa? Hedduu galatoomii hireenaa kennuu keessanii fi mallattoo baay'ee argaa jirra. Qabsoon saba keenyaa gulantaa olaanarra akka ga'e argina. Sunis uummata keenya garaadha kaanii baalixaan kaabaa kibbaan uummata keenya ijoollee xixinnoo kutaa gadaanu barattullee dabalatee sochiin godhan kun hammam takka miidhaan saba keenya irra haalaan guddaa ta'uu isaa agarsiisa. Lama miidhaa san ofirraa kaasuudhaan ammoo qabsoon uummataa ititee ka'ee mootummaa amma abbaa irree kan uummata keenya garboonfatu kana ofirraa fonqolchuudhaaf qophaa'aadha. Saniif gaa keessattuu qabsaa'onni jaarmonni siyaasaa hundi waan kana hatattamaan furmaata maayii kennuuf irra jira. Furmaanni sunis tokkummaa cimaa waaltaa ta'e qabaatanii uummata cinaa dhaabbachuudhaan hiriirsuudhaan qabsoo kana galmaan ga'uutu isaanirraa eegaman jedha. Ilmaan bor Oromiyaan abdattu hundatu nu alaa kufaa jira. Hedduun gaddaa anis abbaa maatiiti warra maatiin jalaa kufe san rabbi jabina haa kennuu fi rabbi ifatti isaa naa fidu. Ilmaan isaanii seena qabeessa ta'anii darbaa jiru. Ilmaan isaanii odoo nyaatanii hin quufin Oromiyaadhaaf of wareeganii jiru. Ilmaan kun warra abbaa garaatii miti, warra garaadhaa kufee miti, warra mootummaa kana cinaa dhaabbatanii qaama uummata keenya keessaa ba'anii warra mootummaa cinaa dhaabbataniif barsuma guddaa kennaa jiru. Hoorraa kan baratan ta'e ijoollee kanarra waa baay'ee baratama. Uummanni keenya tokkummaa isaa cimsee diina odoo cinaan dhaabbatin mirga isaatiif falmachuun kan yerooti. Ani ijoollee kufaniif waaqni maatiiwwan isaaniitiif jabina haa kennuu fi ijoollee isaanii kan kufan kanattis bo'uun isaanirra hin jiru, imimmaan isaanii gaaf tokko hin deebi'a. Rabbi isaanii jabeessuun jedha kanuman jedhaga. Hawaasota Oromoo biyyoota ambaa jiran kanaaf dhaamsa akkamii qabdu maal jettuun? Hawaasni biyya keenyaa kun biyya alaa kun dhugaatti kanarra waan baay'ee baruutu irra jira. Wanni tokkitti nu hanqattu jaaramuudha. Jaaramoo goon jedhu biyya biyyatti bakka bakkatti odoo hin ta'in dhugaatti guutuu addunyaatti ilmaan Oromoo haala tokkoon sirnaanii jaaramanii qixaanii waliin sossootu irra jira. Qabsoo uummataa cinaa dhaabbachuu deeggaruutu irra jira. Ogguma haalli tokko dhalate qofa ka'uu odoo hin ta'in qophii gaa kan uummata keenya cinaa dhaabbatuun of qindeessanii ka'uu qabuun jedha warri alaa. Waan baay'eetu irraa eegama, beekumsatu irraa eegama, qabeenyatu irraa eegama. Kana hunda gochuudhaaf garuu ijaaramanii ta'uun karoora ifaa tokko irratti bobba'anii uummata isaanii cinaa dhaabbachuun kan yerootiin jedha. Obbo Raayyaa Caalaa yaada keessanii baay'ee galatooma. Hedduu galatooma isinillee. Master plan is a master killer. 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 We demand the reversal. We demand the reversal. We demand the reversal. We demand